bishaan gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan gubate. Guutamaan gimbii jaalanneen dirree dhawatti galuuf mormiin jalqabamtee osoo furmaatan harkatiin waggaa tokko guutan. Leensaan hamma isaan walii galanitti Finfinnee turuuf murteessite. Ganna yeroo barumsi cufamu akkuma ta'etti maatii isii dirree dhawatti deebisuuf karoorfattee hammasitti Carqoositti mana kophee fi huccuu batte. Yaada isii kanaa osoo nam tokkotti himin hamma yeroon geessuu eeggachuu jalqabde. Yeroo muraasa booda garuu wanni isiin yaadiin uumamee karoorri isii fashale. Obbo Guutamaan dirree dhawaa deemee achitti hafe. Maaliif akka dhaqee maatii isaatti osoo himin mana magaalaa dirree dhawaatii qaban gurguree deebi'e. Leensaan waan kana dhageessee naatee akkamitti akka harmeesitti himtu wallaalte. Dubbii dhalatteetti haalaan gadditee akkamitti haadha isiitti akka himtu yaaduun qormaata biraatti taate. Imalli gara gimbii hafee firoomii fi naanahiin barnoota isaanii Finfinneetti itti fufan. Haati Leensaa jaalanneen dogongora Guutamaan hojjetetti gar malee aartee Finfinneetti isaan dhiistee gara dirree dhawaa sokkite. Leensaan amansiisuuf yaaltus seeraan hin gaafadha jettee dhaadatte. Obbo Guutamaan dogongora dalagee amanee dhiifama gaafatus jaalanneen araaramuu didde. Yeroo namni mana hin qabne mana jaarrachuuf yookaan bitachuuf barbaadutti umrii tanaan mana gurguranii kiraa barbaaduun sirrii akka hin taane cimsitee mormite. Mormiin jaalannee sirrii ta'uu amananis wanti godhuu danda'an dhiifama gaafachuu qofa waan ta'eef Guutamaan dhiifama gaafatus jaalanneen ta dhiifama gootu hin taane. Seera dura dhaabbattee rakkoo isii himachuuf murteessite. Saaraa waliin dhimma jiru eega mari'atan booda Saaraan akka hangafummaa isiitti wanti dabree waan hin deebineef nagayaan bultii ishee keessa taa'uu akka qabdu gorsite. Falmii meeqa booda dhimma seeraa dhiisuuf tole jettus Guutamaa waliin akka hin jiraanne murtii isii himte. Guutamaadhaaf osoo hin taane ilmaan isiitiif jettee Guutamaa waliin jiraachuu akka qabdu gorsite Saaraan. Obboleeyyan lamaan mormii osoo hin taane hanga sadarkaa wal lolurra ga'an. Isaan lachuu wal amansiisuu dadhabanii jaalanneen waan garaan hin fudhatin afaaniin tole jette. Milkiin imimmaan guyyaa isiin gama Finfinnee deemuuf tikeeta xayyaaraa muratte buuse amma isa gaabbisiise. Akka waan haati isaa dhuftee deemuuf kaateetti imimmaan qabachuu dadhabe. Sossobanii obboleeyyan lamaan BMW 5 Series yaabbatanii gara dirree xayyaaraa qajeelan. Jaalanneen obbo Guutamaa wajjiin waan araara buufte fakkaattee ijoollee lamaan wajjiin gara dirree dhawaa Leensaa fi abbaan isii gara gimbii deemuu irratti walii galan. Dirree dhawaatti galtee ollaa manbarnoota afran qallootti mooraa bal'oo kireeffatte. Leensaan maatiin isii gargar beeyaafuudhaan tasgabbii dhabdee hojii isii irratti xiyyeeffachuu dadhabde. Haalli mudatee hojii isii irratti miidhaa fiduu eegalaan qalbii gara maatii deebifte. Imala isii kan gimbii Finfinnee Duubaay ture gimbii Finfinnee dirree dhawaatti jijjiirte. Yeroo itti kannitee haadha isii amansiisuu hojii godhatte. Abbaa fi haadha isii bilbilaan wal qunnamsiiftee akka mari'atan goote. Jaalanneen waan aarte fakkaattus Guutamaa harkuuf dharraatee keessi isii carraa harkametti gammade. Leensaan haadha isii abbaa isii walitti araarsitee maatii isii gimbitti galchuudhaaf walii galtee irra geesse.
dhimma qormaata itti ta'ee gara hawwatte booda daldala isiitti fuula deebiftee ogeeyyiitti qaxaruudhaan hojii kiliinikaa oowwifatte. Dukkaana isii kan Finfinnee jiru ammoo to'annaadhaaf waan rakkatteef gimbitti galchite. Leensaan haaluma walii galtee haadha isiitiin yeroo manni barnootaa cufamu Firoomii fi Naanahii haadha isii waliin fuutee xayyaaraan gara Asoosaa imalte. Guyyaa itti aanu achi kaatee lixa Oromiyaa gimbitti galte. Abbaa isii jireenyi gimbii haalaan itti tolee osoo jiru namoonni tokkummaa Oromoo jaalatan guutamaan dhiyaa ka'ee ba'aa fuudhuu isaatiif dinqisiifannaa itti roobsanii gammachuu isaa dachaa godhan. Oromoon tokko ta'uu hojiidhaan mirkaneessi jedhanii guyyaa maatiin isaa dirree dhawaarraa dhufes simannaa isaanii cidha fakkeessan. Kan tokkummaa Oromoo jaalatu hundi guutamaa waliin gammate. Diina Oromoo kutaadhaan qooduuf hawwu ammoo garaatu gubate. Amma wayyaa eebar jette haati milkii haasoo hojjaa kan harkaa qabdu lafa kaayaa. Urjii hiyyummaan akka finniisaatti fuularraan baatee jirti. Mallaan isii gurraachoomtee waan cilee dibatte fakkaatti. Sheetiin dheeraan isiin kaayyatte gama jalaatiin ciccitee waan hantuunni nyaate fakkaatee jira. Manni isiin keessa jirtu mana qorqorroo yookaan citaa miti. Mukkeen walitti ijaaramanii luqqaan gubbaarratti hidhamee mana ta'eefii jira. Manni akkanaa toora kana waan hin jirreef namni halaala arku makiinaa miidhamtee sharaan irratti uwwifame se'a. Mannummaan xiqqaan haaree shaniin caalle kun keessi isaa bakka lamatti addaan qoodamee hagaa fi dinqatee jira. Dinqaa gad kan jiru kophee itti baafachuuf malee tajaajila biraatiif ni oola jaamee yaadamu. Haa yaadamuu baatu malee dhugaan jirtu tan biraati. Warri as keessa jiraatu lafa dinqaa gad jirtu akka alawaadaatti itti tajaajilamaa jira. Haati milkiitii fi adda Ayyaantuun mana kana keessa ta'anii haasa'u. Ayyaantuun ollaa urjiiti. Yeroo urjiin finqillatti galterraa eegalee rakkoo fi balloo hunda waliin dabarsaa jirti. Yeroo hedduu mana urjiitti urjiis mana isiitti afeertee hojjaa waliin dhuyti. Arra mana urjii teessee haala milkiin keessa jiru kan urjiin itti himtu dhaggeeffachuu jirti. Ayyaantuun daldaltuu turte. Kuduraa garagaraa finqillee fuutee magaalota akka Dirree Dhawaa, Adaree Biyyootii fi Haramaaya geessitee gurguraa turte. Yeroo duraatiif namni magaalaa Dirree Dhawaa dhaqee haala milkiin keessa jiru urjitti hime isii waan ta'eef yeroo hunda haala inni keessa jiru ni gaggaafatti. Ilmaanuma keessaa amala addaa qaba inni jette Ayyaantuun. Rakkoo inni dabarsee rakkoo seete Ayyaantu. Atu noo beektaa maaliin siif hima? Sanuu wayi dubbataa liqimseetuma deema. Inni silaa sirraa fagaachuun qabu jette Ayyaantuun hojjaa isii abbuqqachaa. Ilmaanummaan haadharraa fagaatanii jiraachuun sirrii miti. Meeqa akkana miidhamuu jira. Warri fira fira jira jaa inni tabiraa keessa jira. Kanaaf ilmoon haadhaan tolti. Rakkoo feete agartee haadhumaatu guddifachuu qaba. Ka dubbatu kanuma akka leencoo kanaa rakkoon amala jijjiirtee uffisiisti bara. Yeroo urjiin jettu leencoonni maraacha sila jette Ayyaantuun qoflaa. Inni obsan qabu garuu kanummaan akka isaa kan waan caljaa'u na fakkaata. Yookaan sodaachisanii akkuma godhanii waan uffisiisanii ta'a. Ilmoon haadharraa fagaannaan osoo isiin hin fixin Ayyaantuun harkaa fuutee atuu garuu obsa qabda. Namni Dirree Dhawaatti dhalatee dhufee baadiyyaa tana jiraachuu waan ajaa'ibaati.
Dirreedhaa ittumaan guddadhe malee anis baadiyyumatti hin dhaladhee bar. Jette ijaan gara ulaalaalaa. Magaalaa jiraachuu baranii baadiyyaa jiraachuu wayilaaftudha yaa urjii. Rabbumaatu obsasiif kanne malee. Jette fuula gaddaan guutameen. Dirqamaat si barsiisa ayyaantu teenya. Jette ishee teessii kabutute miilarratti gad harkisaa. Sun dhuga. Jette ayyaantuun harka tokkoon haasa hojjaa qabdee harka kaaniin tiiticha gara haasaa deemu ari'aa. Amma Addis Ababaa qaraatiif deeme. Jette itti fuftee. Qaraatii maal bashannanaaf deeme? Jette urjiin seeqaa. Bashannana maal? Jette ajaa'ibdee. Haala duraan keessa tureen isaaf bashannana. Isaan tochi geesse. Eesaaraan deemtee achi jirtimi? Achitti galtee moo? Norwee deemuuf deemti siin hin jenne? Jetteen urjiin kanaan dura akka itti himte yaadachiisuuf. Isii hojii deeme duuba. Jette ayyaantuun. Iftu wajjin walii galan. Akkam? Eega wallisuu eegala kana magaalaan isaa ol kaate. San booda iftuun kabajaan isaaf qabu samii dha'ite. Haaya. Mucaa nama 9 mana tokko keessa wajjin jiraatte. Arra obboleessisii akka ta'e bartee milkiin obboleessa kiyya jettee odeessuu eegalte. Baasuma Urjiin gara ayyaantuu laaltee itti fufte. Eegas inninis waan fedhu gaafachuu eegale qaba. Haati isii Finfinnee deemtee yeroo tokko turtuu Finfinnee deemuuf fedhii akka qabutti hime. Akkasin milkiin kiyya Addis Ababaa kanaan dura maqaan malee hin beekne dhaqe. Nuti illeen gaagaafa keenyaa keessatti shaashaa jennee jirra. Jettee seeyite. lakki akkana taanaan gaarii. Jettee haala milkiin keessa jirutti gammadu ibsite. Itti fuftee. Qaraatii hoo akkam godhee deeme. Ta fuuldura rabbiitu beeka ammaaf gaarii. Jette akka nama shakkii qabuutti gaafii ayyaantu osoo hin deebisin. Qaraatiin osoo hin cufamin akkamitti deeme. Warra 12tu maatiriik irra jira. Maatiriik maali? Maatiriikii miti maatiriikii. Fatanaa warra 12ti saniif cufame. Inni 10 mi barana. 10 takka. Ati hedduutti laffaatee rabbi bakkaan siif haa ga'u. Jetteen ayyaantuun haasa hojjaa lafa kaayaa. Isi meetatiyyaa. Ani isaanuma bakkaan naaf haa ga'u malee. Jettee calliste. Isi hundi dabartii yaa urjii. Anilleen jiraadheetiin kana hunda arkee muusee keenya haqa xara cabe malee. Jettee hafuura dheeraa baafatte. Ija urjii ta'imimmaaniin guutamte agarraan ayyaantuun. Waan dabre irraanfadhu yaa urjii rabbiin kun ijoollee siif guddiseemi. Irraanfachumaan dadhabee barii ayyaantu. Jettee fooxaa gama qarqaraa qabdee imimmaan haqatte. Waan namata meeqa duraatiif kana ta'u maal urjii? Jettee akka loluu taate ayyaantuun. Barakka nama amma ajjeesanii na duraa mul'ata. Jettee sagalee hudhaan hudhamte. Taajjechaa lakkoofnanii waa dhumtii miti dhiisi. Jettee fooxaa gama kan akka imimmaan haqattuuf itti laatte. Sanuu bargalgala isaa ajjeesanii ganama taaziyaan dhufanii. Waan jarri kun nu godhe moo? Jette sagalee ta duraanii jirra xiqqooyyaatiin. Dhiisi mee urjiita jira kana. Baddallattuu ifmaaf nama fixanii abaa hodhajaan jetteeni. Jettee urjii gadda keessatti deebi'aa jirtu agarraan mata duree jijjiiruuf. Samoosisaan eessa deeme? Jettee gaafatte. Moosisaan mana ta'a jetteeti. Jette haati milkii itti fufte. Katana hundaan nageeyyuu isa. Yoo dalagaa irraan ollee jireenya namaa gadii kana jiraachisaa jiru tokko isa. Urjii maal taate har'a? Jette ayyaantuun gaafachuu isheetti gaabbite. Haati milkii yaadaan bobbaatee doonii yaadaatiin waggaa 18 duubatti deebite. Itti fufa.